Akkam nagaa wayyaa nageenyi kiyya isin qabu isiniin jedha. Yaada gabaabaa tokko isiniif hima jedheetiin isin gargaara jedhee abdii waan qabuuf dhufeen jedhee. Yaani sadan waa sadii irratti dubbadha. Tokko maal godhuu qabna kan jedhu. Lammata rakkoo Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru hidhamtoota irratti maal godhaa jirra maaf jal'isne kan jedhullee. Walumaa galtee ammoo just wantuma adda addaa kan deemaa jirru qabxii sadan kanarraan dubbadhee wanta adda addaa jedhu torbee dabre kana keessa Ethiopian Human Rights Commission Oromoo waraana OLA nama 200 olateessi jedheetiin addunyaa waliin ooftee sun ammoo eessa dhaqee jira akkamitti nu miidhaa jira kan jedhu kanneen irratti dubbadha. Garuu san duratti qabxii kannan sadiin duratti waa tokko lama isinitti dubbachuun barbaada. Jalqaba irratti sagantaa tokko jimaata kana sa'aatii lamaaf walakka ta'e lamanatti fakkaate treeningii warra dhaaba UNPO jedha wajjini training advocacy kennaa jira warra Euroopiif keessattuu warra Euroopiif jiru jechuudha. Akkamitti sagalee ofiif ta'an kan jedhu trainingiin kun karaa 7-5 deema. Isna nama baay'ee miti teessoo ganam 20-30 qofatu jira. Namoota 20-30 sanillee namoota argine qofatu hin ta'in namoota community keessatti dalagu namni community ka beeku jechuudha. Register gootanii register booda ammoo verify gooneetiin koodii kennine seentanii jechuudha. Trainingii 7-5ti. Warri kuwwan ammoo yaadattan warqaa tokko ollaan baasee ijoollee Euroopiitii fi dargaggoota 3 dargaggoota 2 ture dargaggoota 3 fi carraan baname ji'a kan dhiyeessinu guyyaa 6 fi France deemanii treeningii argatu jiran jechuudha. Dargaggoota sanii maqaa jalaallee isiniif himna. Hopefully kaayyoon sagantaa kana ijoolleen tun barumsa barattee Oromoodhaaf sagalee haa taatu Euroopi keessatti jechuudha. Dhaabuma kanatti achitti illee France keessatti barsiisaa ka scholarship kan cover godhu European Councilidha. Mootummaa Euroopi Councilii dargaggoota irratti kan jedhu jechuudha. So anyway, sagantaa lama dubbadhee tokko ka jimaata kana online provide goonu jimaata kana jalqabaa hanga jimaata 5 deema. Register godhaa isin jechuu fi kun immoo dargaggoota Euroopi ka register gootanii resume ergitanii jettan hedduu galatooma. Naannoo Euroopi kana keessatti nutillee jabaa Euroopi wajjin numa dalagnaa garuu warra Euroopi barbaannaa so san mallee isinitti himuuf jechuudha. Kan biraa immoo Facebook kiyya page tokko maqaa kiyyaanii nama karaa 90 qaba. Waan qabu qaba. Yeroo baay'ee namni achitti ergitanii page kun kan keetii page lama qabdanii jettanii page biraan hin jira kiyya ka laak na jalaa ta'e ka 280 kana keessaa qabu suni kiyyuma garuu laak ta'ee jira waggaa dabreetii so Facebook live bakka jedhu kanatti agartanii jettan kun page kiyya ka dhugaatii jechuudha. Ani iyyuu asirratti dhufeen argaa jirtanii. So kaawwani tokkollee karaa 30 qaba 30 tokko 20 qaba. So please citii waan adda addaa citiin erginaa isin jechuu barbaada. Warri kunillee Oromoodhaaf otoo dhiisanii hedduun gammadee jedha. Anyway, kanneen lamaan sadan kana dubbadheetiin qabxii asitti bahee fi waa lama sadiirraa isin dubbadha isiniin jedhe. Tokko akkamitti of qarqaarraa lammata waa'ee Saawudii irraa sadaffaa immoo just generally ilaalcha addunyaan waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana maal fakkaataa kan jedhu isin dubbadha jechuudha. Gaafii babaa'inaa fi miidiyaa adda addaatiin dhufee gaafii sana akkana gaafatanii godha kun ammoo gaggabaabummaa isinuma akka irraa waa barataniif isinitti himaa jira jechuudha. Okay. Yeroo baay'ee wanta kun dubbisee jedhama biyyaan jiru kana keessatti paartii Dimokiraatii fi paartii Rippaabilikaanatu jira. Paartii Dimokiraatii jechuun technically seeraa kan hiyyeessaatii kan dubartii fi minimum wage gatii kana eda'uu barbaada shamarranii mirqaa misiirratti akka mirga argattu akkasumas immoo hiyyeessaaf walfeeree adda addaa kennuu barbaada. Magaalaa xiqqoo keessa kan jiru harka guddaadhaan uummata adiidha. Uummata adii keessaan magaalaa xiqqoo keessa waan jiraadhee jiruuf uummata adii keessaallee uummata hedduu hiyyeessatu jira. Qabaataan magaalaa guddaa keessa jira jechuudha. Haa ta'u malee agartanii jettan uummanni magaalaa ala jiru harki guddaan Rippaabilikaanii voot godha. Maaf Rippaabilikaaniin suni warra kana mataa nyaattee mataa dhiqxeetiin korporeetii mataa dhiqee akka intarestii ofiirratti namni voot oppose godhu godhee jedhe jechuudha. Maaf kana kaase Oromoon maal qabdi? Qabeenyi guddaan ammatti yeroo qabnu akka saba gabroomee tokkotti qabeenyi gubbaan nu qabnu kan Rabbi nu badhaasee jedhe baay'ina nama kenna.
Garuu akka baay'ina nama keenyaa saniin baay'ina saniin maal godhaa jira? Baay'inni keenya hedduu rakkoof nu mudatee jira. Garuu baay'ina saniif maal godhaa jira? Nama baay'ee ammas keessa na dhaggeeffataa jirtanii yeroo baay'ee na argee jira namoota kummootuma hedduutu viidiyoo kiyyallee ilaaltanii jettan. Ani hawwiin kiyya wanta ilaaltan kana keessaa maal keessaa argattanii? Because namni waa dubbatuu fi takka waa isin gurguruu fi takka waa isin barsiisuu fi kun immoo entertainmentii. Ani waa gurguraa hin jiru, hojii entertainmentii irrallee hin jiru, so waa akka irraa fudhattanii barbaada. Kana jechuun maalidha? Wanna isin hin taane tokko, wanna Oromoo hin taane tokko share hin godhina, like hin godhina. Miidiyaalee ta'e kama fe'iyyuu haa ta'u, because waan hamaa yoo dhageettanii spread gootanii jettan isa sagalee ta'aa jirtan. Isin of gaafachuu qabdan jechuudha. Ani eenyu wanta share godhu, wanta like godhu, wanta daawwachaa jiru kun eenyuun qarqaaraa jira. Yoo isin qarqaariin, yoo interest Oromoo qarqaariin ilaalin, hin sharein, kaan baatiif harkan dhahin. Kaan baa because lakkoofsi kan kee akka share gootu, akka ilaaltu kuni diinaaf sagalee ta'a. Kan kee gadi qabee, kan kee bira namatti amantu, dhaabatti amantu, qarqaari, wajjin dalagee jedhe. So don't share something you don't agree. You know, wanta nama arrabsammoo arrabuma callaa kooflaa fi sharing godhina gaarii miti because sagalee ta'aa fi jedha. Wanta goona ammoo otoo hin godhiniin duratti laalu gaafachuu qabna. Wanti kun ana na fayyada yookiin ammoo namoota peejii keenya wajjin hiriyoota keenya fayyada jennee of gaafachuu qabna. Kan biraa ammoo yeroo baay'ee rakkoon Oromoo irratti waan hin argee jedhee Oromoo qofaaf ilma namaa irratti yogguu rakkoon tokko guddatee jedhu hamilee nama kutee jedha. Don't get overwhelmed. Don't get burdened. Jechuun maalidha? Abdiin kutinaa jechuu kiyya. Keessattuu akka Oromootitti akka Oromoo mootummaa guddaa wajjin haasootti. Akka Oromoo waan Ameerikaan ilaalcha Ameerikaan Oromoo irraa qabdu beeku tokkotti ammallee ta'u bookallee dubbisee argeen jira. This is the best time for Oromo. Mirgaanis korii fata bitaanis korii tuni yeroon teenna. Abbaan fe'atu dhufee tuni yeroon teenna. Kajiraa jiru make sure jijjiiramni kun dhufu jijjiirama qandamara qabate jijjiirama Itoophiyaa guutuu Oromoo guutuu ta'uu qaba. Wal hatu wasosobuu shortcut deemuu dhiibuu qabna jedhaa jirra malee jijjiiramni kun otoo ani har'a badee jedhe otoo ani ollaan dhaabbatee jedhe jijjiiramni Oromoof dhufee jira. Oromoon yeroo isaa geettee jirti. Addunyaan agartee jirti. Europe irratti illee marii warra Europe irratti amma itti aanaa vice presidentii European Human Rights Commission hedduu nama walitti dhiyaannu hedduu walgahii adda addaa irratti illee dhufnee jirra. Barruun adda addaa illee kabaa'uuf deema. Maaf Oromoon dhageenye kan jedhu I'm pretty sure yeroo baay'ee miidiyaatti illee na gaafattu ani illee ibsuu yaalee jira. Rakkoo guddaa nevertheless rakkoon kenna. Rakkoon Itoophiyaa dhagahamee jira. Jijjiiramni ammoo dhufuutu jira. Jijjiirama kanatti yeroo marayyuun wacuu Njramti haasawaa tunti wacuu hin dandeenyu. Kanaaf hadha harka oofnaa, kanaaf harka dhoofnaa. We have to be really objective. Objective jechuun maalidha? Wanti goonu tokko irratti dhaaba qabaachuu qabna. Maraafiyyuu harka dhoofuu hin dandeenyu. PPF harka dhahaa kanaaf illee harka dhoofuu hin dandeettu. Hunda hin qabdan because gaafa sanii akkuma bishaan gabatee raasii achi jennaa jechuudha. Kun ammoo overwhelming ta'inaas ni jedha. Kun ammoo akka malee hin gaddina hamileen isin jabinaas ni jedha. Because ilminama sometimes unda dibeja ammatti this is the back madra isin jedhe this is the best time akka Oromoo tokkotti waanin walgahii daddara waanin taa'uuf waan quba qabuuf isiniifin jedhaa jira jijjiiramni dhufuu kun jiramoo jijjiirama maraa hammatu malee akkuma amma jenne jijjiiramni kun kan Oromooti isin jechuu barbaadee jira. Kanaafiyyuu diina sagaleen ta'ina nama arrabsuuf pipiidhaaf sagaleen ta'ina waan pipiin barreessitu sharing godhina illaalinaa dandeetta ilaaltanii bareeda achumatti dhiisa garuu sharing godhina sagaleen ta'ina isin jira. Qabxii lammataa irratti kan dubbadha isin jedhe waa'ee warra Saawudii hidhamtoota Saawudii irratti jechuudha. Waa'ee Saawudii jalqaba irratti qabarreessinee quba qabaannee jenne wannaa irratti jechuudha. Waggaa dabre Juulaay immoo kana irratti yeroo sani ambaasaadara kaangoo irratti turellee dubbisnee hidhamtoota kummoota heddumaa akka mana jirtu dhageenyee ture. Hedduu garaan nyaata haa cadhisnuu maal goonee maal haa goonu jechuudha. Akkollaatitti illee imbaasii Saawudiyaasitti amma toon ta'e mee keessallee sheekoleen misootaa jiran adda addaa nu gaafatanii xalayaallee jechuu kiyya barreessinee jira. Imbaasiin asiis extremely hin deebisan nama wanta akka hin dubbatanii isanii bira kanneeti. Kanaafiyyuu akka biyya alaa kana jirrutti iyyinee ol keessa iyyuu qofa toon ta'ini obviously mootummaan aangoorra jiru mootummaan PP ambaasaadar biyya san jirullee silaa rakkoo akka baqataa tokkotti nama beeku. Rakkoo akka qabsaa tokkotti waggaa 20-30 qabsoo Oromoo keessa kan ture tokkotti har'a silaa isin dubbatuu qaba. Inni yoo dagatee jedheessuu kan irratti dubbataa jirra. Wanni godhaa yaadaa jiru tokko keessatti Twitter campaign godhuu jechuudha.
maaf sinirra kaasee sinin jedhaas fakkaata akkuma hamilee qofatu ta'ini ummanni Oromoo kan Saudi keessa jirtan kumaatama Saudi miti biyya Middle East ka jiru barkummaaf data tokko argee jira barkummaaf 2014 ummanni Saudi birrii maatiidhaaf erge doolaara miliyoona walakkaadha doolaara miliyoona walakkaadha waggaa tokko keessatti Saudi qofarraa ka dhufe jechuudha qabeenya guddatu Saudi irraa gara maatii kennaa ergamaa mootummaan Itoophiyaa akkatti fayyadamu jechuudha Twitter kana wanni godhaa isinitti himaa jiruu fi wanti Oromoon qabdu guddaa inni guddaan baay'ina kana waan qabdaniif uummannoonni Oromoo kan Saudi keessa jirtan kan Middle East keessa biyyoota adda addaa keessa ka jirtan wanni ani isiniin jedhu Twitter account banadhaa campaigning gunu kan keessatti tirmaadha Facebookii Oromoo qofatu laalee jedha Oromoo qofatu because namni akkuma isin dhiyaatan afaan Oromootiin dubbachaa jira namni dhagahaa jiru nama Oromooti Twitterii gaafa tweet goonu ammoo addunyaa guutuu dhageessisna embassy Saudi akkasiniin jedhe rakkoo waan qabu isiniin jedha dhalaa adda addaa keessaa ni barreessina because olbaane ijine bu'aan qabnu jecha sanii fi sanuma akka nam tokkotti isin dubbachuu barbaadeetiin kasada faaratti ka dubbadhee jedhu torbe dabe keessa Ethiopian Human Rights Commission akkanatti muraanni OLA nama 200 ol ajjeese jedhee achirra warra san irraa fudhateetiin Washington Post dhaab miidiyaan ka jedhu hunduu gabaasee jedhe wanti tokko kan namni keenya baane imbeeni maal isinitti fakkaate dhugaan advocacy tokko ka godhamu gaafa rakkoon dhufte gaafa balaan bu'ee qofa iyyiin isaanii miti gaafa rakkoon hin jirre dubbatuudhaan kan amma sababaa kana kan hin kaasee jedhee fi nuti haa cadhisnu malee nuti waa'ee Tigraay irratti halkanii guyyaa haa lallabnu malee nuti waa'ee karaa waraanaatti fokkasee haa goonu malee diinni keenya nafxanyaas ta'e garee warra kaawwanis ta'e garee PPs ta'e undi hummartinu every day 24 hours Oromoon bineensa jedhani hardhaan tanattillee statement miti Itoophiyaa Human Rights Commission baasisanii fuudhanii deddeemutti jiran isinii warroonni na daawwattan ka biyya Ameerikaa biyya Europe keessa jirtan akkamitti kaampeenii kijibaa kana kaampeenii dhugaarraa fagoo jiru hoyaadatan ta'an Imaanu'eel wandimuu mucaa Oromoo ka ajjeesan ni yaadattanii jidduun keessa isinii makee dubbadhaa jechuudha Imaanu'eel wandimuu Oromoodha garuu ani walgahii irratti ija kiyyaan argee jira nama kana Oromoo miti Amaara jedhanii akka Oromoo Kiristaana ta'e ni beektanii kiroositti godhanii Oromootu ajjeese jedhanii himatanii jiran yeroo baay'ee Oromoo ajjeesanii ofumaa dammoo reeffa isaanii himatanii jiran yeroo jalqabaatiif OLN riippoortii detail jedhee baasee jira katabbii indee riippoortii san fudhadhaatiin dubbiin Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun Oromoon ka godhaa jiru ta'uun ta'in kan Oromoo irratti ta'aa jiru yoo isin hin dubbatin dubbiin kun fudhatamee ammoo laaltanii jettanii waa'ee lola naannoo Tigraay irratti deemaa jiru amma Ameerikaan jallisitee jirti. Mee achi bira dabraatiin engadda torbee dabre jimaata musambatanatti fakkaate UN irratti yoo dubbatanii jedhan akka gareen TPLF warra nama qarqaaru humanitarian assistant nama godhu ajjeesetti dubbatanii jiran. So garanaan mootummaa Abiy Ahmedtu jira. Garanaan warra kanallee fuulitti badaa jira. Suni waan sirriitti keessa seenee dubbachuu barbaade otoo hin ta'in pointii isinii kennuu barbaade. Oromoon kana keessatti bakka maratti du'aa jira. Lafti isaa irraa saamamaa jira. Otoo asitti waraan irra jiru nafxanyoonni Amaara mootummaa PP hojjetaniitiin nama keenya ajjechaan irraan duune. Every day shanii jedhaniitiin akka bineensatti namni keenya salphataa jira. Akka bineensatti du'aa jira. Saawudii keessatti otoo namooleen kunniin sababa biraa taate otoo namooleen kunniin ergamtuu OPDO taate silaadha akkanatti rakkatanii jira. Yemen keessatti ampireeshuun namni baay'een dagatanii jirtan. Lewaan dagananii itti fakkaata qalbii keenya keessa jira namni keenya 500 akkasitti du'ee warroon akkasitti kalaa irratti rakkataa jira sagaleen jira raaffatamee jira kana ka godhuu dandeenyu maalidha yaada keenya kana Facebookiin bakka dirree Oromoo itti wal geettu Facebook qofa otoo hin ta'in especially Twitter campaign jiraatti campaign keessatti hirmaadha as keessa nama akkuma oltu jirtanii isin hundinuu Twitter account bantanii Twitter irratti follow godha campaign irra dalagaa jirti ijoolleen hopefully weekend kana sa'a 24 fi campaign kana irratti godhuu deemna akka addunyaan dhageettu jechuu wanti Saudiin godhaa jirtu kana jechuudha sidattuu kan mootummaan angora jiru mootummaa bineensaa mootummaa diina Oromooti Oromoo irratti xiyyeeffate suni shakkoon qabu kanaafiyyuu waan kana irratti xiyyeeffadhaa uummanni keenya sagalee ofiif ta'a sagalee uummata Oromoof ta'a gaafa rakkoo qofa gaafa balaan bu'e qofa dhufnee yoo dubbannu namni dhagahu jiru diinni keenya halkanii guyyaa namni keenya si achi odeessina malee diinni keenya halkanii guyyaa Oromoon waraqaa engadda Human Rights Commission baasisan
miidiyaan guutuu baasee miidiyaa irraa fudhatanii bakka ofiisa maratti Yurooppii fi Ameerikaa kan hin beeku irraa isinitti himaa jira. Olii gad deemanii kun akkanatti OLN nama fixaa OLN dhaaba terroristiidha. OLN biyya saniif nagaa hin buusu kan jedhu. Kanuma isiniin jedha waa'ee bor miidiyaa irratti interviin qabame isa irratti dubbadha waa'ee maal deemaa jira akkamitti Ameerikaan laalaa jirti kan jedhu irratti kaan ammoo kamarii yeroo marayyuu rakkoon biyya kana keessa jiru mariitti furamuu qaba marii qofa abbaan fedhe yoo du'e dhumni isaa marii ta'a. So uummata keenyallee kan mootummaa PP bira jirtanii kaachitti nama keenya ficcisiisaa jirtanii yeroo dabree jira nama keenya ficcisiisna gumaan taa'adhaa dhiisita kaleellee hin baati. Irratti hedduudhaan keenya waa hedduurratti dalaguutti jira. Africa Human Rights Commission African AU ni beektanii Commission Department akkuma UN qaba isarratti illee dalaguutti jira akkasumas UN wajjin illee isinitti dubbadhee jira daddala. So asbaanii haala labuudhaan malee in a daily basis kanneen kan irratti godhaa jirra. Kanaafiyyuu warroonni Saawudii keessatti akkana rakkatanii boo'aa jirtan isiniif onneen teenisan bira jirti garuu wanna sitti baanee ijinee wata akkasiniin goonu jenneetiin Twitter irratti kaampeen irratti hirmaadha. Bakka bu'aa bakka sagaleen teessan gurri keessan laayikiin keessan sheeriin keessan bu'aa qabutti achi dhaqaa. PP nama arabs biratti sheeriin godhina gurra hin ta'ina lakkoofsa hin ta'inaa fi ja'a ergamtuu hin ta'inaa fi kanuma isiniin jedheetiin gargar bahee jira mallee deebi'eetiin dargaggoota ta'inaa yoo uummata keenya qarqaaru barbaadanii jettani warmoolmi yookiin gaddiisa qofa ta'uu hin ta'in dalagaadhaan qarqaaru qabdanii yeroon rakkoon kennamuu gaafa rakkoon balaan bu'ee iyyiinsa gaafa sana namni dhagahu hin jiru gaafa ammaa kan tasgabbiin jirtu continuously advocate godhaa isin jechuu barbaada. Kan maafi nagaan naa ta'a.